Waggaa 19 guutuu biyya arabaa keessa bu'aa takka malee, saantiba takka malee, tikkeettiillee waan itti kutattu dhabde, tikkeettii kutachuuyyuu miti, waan ittiin piroosesii tikkeettii kutuuyyuu dhabde, waggaa 19 guutuu ilmoo ishii harma ishiirraa fuute haadhatti laattee deebite ittiin deemtee agxee ilmoo ishee sanallee ijaan arguu kan dhabde si'a takkittiillee kan hin galle waggaa 19 biyya Duwwaa'ii keessa kan hojjette muudannoo ajaa'ibaa muudannoo addaatu ishee mudate. Muudannoon kun namoota baay'ee mudateera. Warra miidiyaatti hin baane baay'eetu jira. Ishiin kun waan miidiyaatti baateef barumsa innuu ta'a jenna malee kan miidiyaatti hin baane baay'eetu jira. Kan biyya Arabaa keessa harkaan taa'ee daandiirra taa'ee bakka masjiidaa bakka suuqa adda addaa taa'ee kadhatu tokko lama kan hin jennetu jira. Inni kun immoo maaliif dhufe? Sababni isaa maaliif akka isheetti dhufe isinittiin hima na dhaggeeffadhaa. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumas obboloota koo amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti isiniin jechuun jaalladha. Warri mana koo haaraa taatan like, share, subscribe gochuun gara maatii kootti dabalama. Egaa guyyaa har'aa jechuudha waan na bira darbamuu hin dandeenye. Special keessumaa obboleewwan keenya reefu gara biyya Arabaa dhufanii hojii isaanii eegalan akkasumas immoo obboloota keenya ganaa dhufuudhaaf jiran akkasumas namoota hojii isaanirra jiraniif barumsa guddaa ta'a. Obboleettiin kun muudannoo inni ishee mudate sababa guddaa qaba. Sababni isaas maal yoo jettan namoota yeroo hedduu bakka dhaabbata keessi jijjiiran, namoota yeroo hedduu hojii kee irraa si kaachisan, namoota yeroo hedduu faallaa kee adeemantu jira jechuudha. Inni kunis akkasumatti miti obboleettiin kun waan kun ishee mudachuun kan ta'e. Namoonni baay'een gaafa si argan hojiin kun siif hin ta'u, siif hin malu, isa caalutti baata, boqonnaa argatta. Inni ammaa sitti ulfaateera, inni ammaa siif hin ta'u, inni kun si hawwaa ta'u, bakka si hawwaa ta'utu jira, bakka si baasutu jira, bakka itti miindaa guddaa argattutu jira. Akkasumallee bakka ati itti hojii salphaa filattee hojii mataa keetiitti ejjettutu jira. Koottu ba'i jedhee namoota hojii keerraa si kaachisan baay'eetu jira. Jecha hiriyaa dhagahuun gaariidha. Garuu gaafa hiriyyaan keessi gorsu biyya keessas yoo ta'e biyya alaattis yoo ta'e hiriyyaan kee gaafa gorsa si gorsu irraa fudhadhu. Garuu jecha isaan si gorsan keessa kan siif ta'u xiinxalii ilaalii fudhadhu. Waanuma namni siin jedheef deemin. Namni yoo ol ba'i siin jedhe ol hin ba'in. Namni gadi bu'i yoo siin jedheefis gadi hin bu'in. Madaala hojii keetii madaala keessitu beeka. Hojjechuudhaaf manaa baate. Erga hojjechuuf manaa baate bakka filachuu maaltu si barbaachise? Hojii filachuu maaltu si barbaachise? Kan ati baate hoo maaliif of jijjiiruuf? Kan ati baate maaliif? Inni ilmoo qabu ilmoo isaa guddifachuuf. Inni maatii qabu obboloota isaa barsiisachuuf maatii isaa gargaaruuf. Akkasumas immoo ilmoo ofii dhiisanii biyyaa ba'uun waan gaarii ta'ee miti. Gaa'ila dhufii addaan kutanii biyyaa ba'uun gaarii ta'e osoo hin taane barumsa ofii addaan kutanii biyyaa ba'uun osoo hin taane gaafa hiriyoonni keenya biyyarra iddoo gaarii qabatanii barumsa isaanii baratanii iddoo ga'anii boru iddoo gaariirra yeroo ga'an nama qooca'a. Inni kaan immoo gaa'ila dhaabbatee gaafa ilmoo isaa guddifatee barsiifatu. Nuti immoo gaafa biyya ormaa keessatti immoo riizaaltii tokko yookiin immoo bu'aa tokko dhabnee gara biyya abbaa keenyatti deebinu hagam nama qoocaadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee namatti dhaga'ama. Sababni kun maaliif isheetti dhufe yoo jettanii obboleettiin kuni baay'een keessaan Amaariffa ageessu yoo taatanii miidiyaa doonkii tuubii irratti jechuudha kan baatedha jechuudha. Maaliif baate miidiyaa irratti? Sababa isheen miidiyaa irratti baatee sababa isheen harka qullaa galtee maali yoo jettanii isinitti nan hima jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyya keessatti dura chaalenjii hedduu argaa kan turte gabaa keessa deemtee waan adda addaa gurgurtee kan jiraachaa turte. Ta'uudha baannaan garuu gara biyya Duwwaa'ii deemte. Biyya Duwwaa'ii deemtee ji'a 3 hojjette. Ji'a 3 hojjechaa otuma jirtuuti mana isheen galte sun licha sana keessa jechuudha hojii ulfaataatu jira. Hojii ulfaataa yeroo jedhan gaafa manaa baane hojii salphaa hojjechuuf miti kan nuti manaa baane. Biyya keenya keessattis ganama kaanee salfii qabatee namni qaansiraa hojjechuudhaaf bilookii baatee dugda isaatti. Akkasumallee
mana namaa maragee jireenya isaa jiraachisachuuf ilmoo isaa guddisachuudhaaf jechuudha. Waa baay'ee hojjetee jiraata. Qorra keessa, rooba keessa, aduu keessa. Garuu nuti gaafa biyya Arabaa deemnu akka nama beekaa manaa jira wayii tokko ta'eeti akkas taana otoo hin taane mataa keenya gadi qabannee waan ajajamne sana hojjennee waan ufne sanaaf galma ga'annee bahuudha malee akka abaluun ta'anii boquu nama jallisa. Carraan namaa carraan kee jechuudha. Inni tokko hojii baay'ee hojjeteef guddata miti. Inni tokko immoo hojii xiqqoo hojjeteef guddata miti. Garuu obboloonni yookiin immoo hiriyoonni ishii gaafa arganii ati paampersi ijoolleellee hin qayyartaa, nyaatallee ni ejjettaa, hojii kabbaadii akkas ta'e qulqulleessitaa. Garuu otoo bakkee baate yookiin immoo otoo baddeeti hojii salphaa mataa keetiitii filattee ejjettaa jedhaniitiin isheetii ji'a 3 fixu. Ishee abaabbalan jechuu lakka akkasii yoo bahanii hojii filatanii hojjetu hojii salphaatu hojjetama akkasumallee birrii guddaatu argatama jechuudhaan yaada ishee jijjiiruudhaan ji'a 3 fixxeetu badde jechuudha obboleettiin kun. Ji'a 3 fixxee gaafa badde sana waan ishee aan jedhanii baasanii fi wanta isheen baatee argite garuu wal fakkaachuu fi dide jechuudha, wal madaaluu fi dide. Carraa namoonni tokko bakkee ba'anii milkaa'u, namoonni tokko immoo bakkee ba'anii kan qoonqoo isaaniitti nyaatan abanii rakkatan baay'eetu jira jechuudha. Maaliif jecha namaa dhaga'uu otoo dhiiste hojii ishee sanuma akka ulfaatu beekte, hojii biyya keenyaa caalaatti akka biyya Arabaa hin ulfaanne beekte otoo bakkuma jirtu sanatti obsaan hojii ishee hojjetteetti ta'e ni jijjiirama. Maaliif hin jijjiirama? Mana sanatti itti jijjiirama otoo hin taane, hojii sanatti itti jijjiirama otoo hin taane haalatu mijataa fi hojii sanatti lammadaa yookiin immoo salphifachaa dhufti. Sodaan ishii keessaa badaa deema jechuudha. Gaafa bakka dhaabbattuma sana dhaabattee waaqa rabbi kadhattee hojii sana hojjettu sii salphataa adeema. Inni gaafa dura ati uftee hojjettuuf innati booda deemsa keessa hojjettu walitti dhufu jechuudha. Hojichi isa kam isuma kaleessa isuma eengaddaati. Garuu gaafa keessa turte hojiin sun sitti salphataa deema. Sababiin isaa sodaa of keessaa fixachaa deemta. Biyya ormaatti baraa deemta. Afaan ormaa baraa deemta. Amala ormaa nama ormaa baraa deemta. Gaafa kanammoo hojii maal sitti ta'aa deema? Salphataa adeema. Isa har'a fooqiif lafarraa qulqulleessitu siistemiidhaan lafarraa qulqulleessitee boru fooqiirraa qulqulleessuutti adeemta. Isan duuba arabnillee gaafa garaa si barte, amala kee gaafa barte hojii kana hojjedhu jettee si ceephaate sin gunnitu yookiin immoo badaa si ajajuutti hin deemtu jechuudha. Baay'ee keessan mee of madaalaa ilaala. Dhugaa dubbachuuf ani ofii kiyyarraa mataa kiyyarraa kanan arge jechuudha. Obboleettiin kun garuu dhugaa isheetti fakkaate gaafa bayyaa manicha sanarraa baatirraa kan kaate milkiin ta'uu fi didee jechuudha. Milkiin ta'uu fi didee mana kana lixii hin baasu, mana kana lixii hin baasu, mana kana lixii hin baasu. Ji'a tokko yoo hojjette ji'a 2 mana teessi. Waggaa tokko yoo hojjette waggaa 2 mana teessi. Ishee ejjettee dhufte sana itti nyaatti. Ishee ejjettee dhufte kiraa manaatti kaffalte. Otoo akkas jettuuti harka duwwaa hafte jechuudha obboleettiin kun. Akkasuma jettuuti waggaa 19 guutuu isheetti lakkaa'ame. Waggaa 19 kana ejjettee isan booda ilmi ishee aniyyuu guddadhe yaa harmee kiyyaa televezyiinii aan argitaniitu harmee kiyyaa aniyyuu guddadhe yookiin baradhee iddoo gaarii hin geenye ani sadarkaa kanarra jira. Nama har'a baratee iddoo gaarii ga'ees miti. Ani nama kunuunsa gahaa argateellee miti. Ani har'a nama mana foonii keessaa hojjetudha. Yaa harmee kiyya garuu otoo sin argiin hafuu kiyya baay'een gaddaa jedhe miidiyaa irratti boo'e. Ilmi ishee kun egaa guddatee nama dargaggeessa ta'e jechuudha. Umurii nama ga'eessa tokko ta'e jechuudha. Egaa obboleettiin kun inni kaan mana ijaare, inni kaan maatii gargaare, inni kaan jiruuf jireenya isaa baay'ee fooyyeffatee biyya galullee ni jira waggaa muraasa keessatti. Garuu waggaa 19 guutuu hojjettee nama ilmoo ishee tokkittii qabdullee barsiifachuu yookiin iddoo gaarii geessifachuu hin dandeenyedha jechuudha. Egaa akkuma beekamu miidiyaa irratti bahee miidiyaan gargaarsa adda addaa isheedhaaf gochuudhaan namoonni kaan soofaa ishee fi bitanii, kaan televezyiinii ishee fi bitanii, qodaalee mana keessa jirullee ishee fi bitanii akkuma argitanii viidiyoo sana ilaaltaniitu yoo ta'e
mana kiraa waggaa tokkollee isheefi kaffalanii akkasumallee ispoonsara isheefi ta'anii tikkeettii isheen ittiin gara biyyaa galtullee kutanii fi piroosesii hunda isheefi guutanii akka isheen galtee ilmoo ishee sana argitu taasisanii jechuudha. Egaa namoota meeqan keenyatu immoo otoo miidiyaatti hin hafiin daandii irra taa'ee kadhata yoo jettani nama lakkoofsa hin qabnedha jechuudha. Sababiin kun immoo bakka dhaabbannaa ofii ifitti amanamummaa dhabuu irraan kan ka'e jechuudha. Kanaafuu gaafa namni tokko iddoon kun siin ta'u tocho'i bakka kanarraa iddoon kun siif hin malu gaafa siin jedhu tole jettee waanuma namni siin jedhu faana hin deemin dhaabbata kee tolchi iddoo dhaabbattu sana ilaali iddoo dhaabbattu sana dhaabbadhu waaqayyoon kadhadhu dhaabbata kee sana keessatti hojii kee fooyyessuudhaaf tattaafadhu malee waan namni siin jedhu hunduma dhugaadha jettee faana hin deemin tokko si balleessuuf tokko immoo si tolchuudhaaf si faana deema jechuudha. Kanaafuu warri bakkeetti fiigdan of eeggannoo godhaatii hanga dhumaa dhaabbadhaa hojii keessan ejjedhaa barumsa guddaa isinii ta'a jedheetiin abdii guddaan qaba. Viidiyoo kana warri jaallattan viidiyoo kana hundattu sheer godhaan laayikis gochuu hin dagatinaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waaqayyo bakka jirtanitti haala isiniif haa mijeessu unuufis nuuf haa mijeessu dhaabbata nu haa tolchu.